Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon Abbaan keessan, Uumaan keessan kan isin jaalatu. Maqaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoositiin nagaa isiniin jira. Akkam jirtu? Akkam nagaa jirtu? Amiin. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifama. Akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin dheekkamiin guyyaa kana guyyaa itti gaabbiitti galee guyyaa karaa isaatti deemnu kan nu taasise Waaqayyo Abbaa keenya Uumaa keenyaaf galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyoon waamnee haati isaa, ergamoonni isaa, duukaa bu'oonni isaa, qulqulloonni biraan hafaniiti akka kennaa Waaqayyoon isaanii kennetti galanni keenya isaan bira haa ga'u. Duraan dursee baga guyyaa dhaloota Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoositiin isin ga'ee jechuun barbaada. Maatii Waaqayyoo yeroo darbe kutaawwan dubbii amantaa, dubbii fayyinaa, dubbii Kiristoos keessatti wanti nafni tokko waa'ee Kiristoosidha. Yeroo baay'ee irra deddeebinee nuti Ortodoksonni waa'ee Yesuus Kiristoos, waa'ee Fayyisaa addunyaa, waa'ee Amaanu'eel yoo dubbannu namoonni gariin wantuma salphaatti fakkaachuu danda'a. Garuu nuufi du'a jalaa kan itti baraaramne, gidiraa jalaa gara jireenyaatti kan itti baane, nageenya dhabnee turrerraa nageenya kan arganne, ilmummaan keenya nurraa mulqamerraa ilmummaa Waaqayyootti kan deebine, mana dhabnee turrerraa mana keenyatti kan deebine, du'a bara baraa nutti murtaa'erraa bilisa baanee ijoollee Waaqayyoo kan itti taane waan ta'eef yeroo maraayyuu maqaa Kiristoos, maqaa Fayyisaa addunyaa, maqaa Yesuus yoo waamne hin quufnu. Kanaaf waa'ee Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos yeroo darbee dhaloota lama akka qabu wajjin ilaallee turre. Dhaloonni inni jalqabaa addunyaan kun osoo hin uumamin haadha malee abbaarraa akka dhalate, addunyaa kana uumee addunyaan kun immoo erga kufteen boodatti ilmaan namaa fayyisuuf jecha dubroo Maariyaam irraa jechi yookiin sagaleen inni jedhame suni akka dhalatee qaamota sadan keessaa qaamni tokko ilmi dhufee ilmaan namaa akka fayyisee yeroo darbe waan muraasa ishee wajjin ilaalaa turre. Maaliifuu barumsi hundeen mana kiristaanaa inni guddaan waa'ee dhaloota Kiristoosidha. Dhaloota Kiristoos osoo hin dubbatiin, waa'ee dhaloota Kiristoos osoo hin haasa'in, waa'ee dhaloota Kiristoos osoo hin faarsin, waa'ee jireenya bara baraa yaaduun waan hin danda'amneef. Kiristoos osoo dhalachuu baatee ilmaan namaa hundi isaatiyyuu harka diiyaabiloos jala jiru turan. Garuu maqaa isaatiif galanni haa ta'utii ilmi dubroo Maariyaam dhalatee eeyyama abbaatiin, eeyyama isaatiin, eeyyama Hafuura Qulqulluutiin ilmaan namaa bilisa baaseera. Maarree wal yaadachiisumaaf jecha dhaloota Gooftaan maaliif dhalate? Kaayoon Gooftaan itti dhalateef dhaloota isa jalqabaa osoo hin taane dhaloonni inni lammaffaan maaliif barbaachise? Amaanu'eel Abbaan keenya Fayyisaan addunyaa gara biyya lafaatti dhufee foon keenya akka dhuffatuuf kan isa taasise maalidha? Waaqni hin qaqqabamne malakootiin hin qaqqabamne suni akka qaqqabamu kan taasise maalidha? Waaqni iddoon hin murtoofneef suni iddoo murtaa'ee fi gadaamessa dubroo Maariyaam keessaa ji'a 9 guyyaa 5 maaliif bulee? Iddoon isaaf dhabamee mooraa loonii keessatti maaliif dhalate? Addunyaan kun kan isaati. Addunyaa kan uume isaa. Addunyaa kana kan jiraachisu isaa. Gooftaan garuu maaliidhaaf of gadi qabee iddumtitti dhalatu iyyuu maaliif dhabame?
isa jedhu sanii ragaa ba'uun dirqama kiristaanaa hundaati. Egaa ka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif dhalate isa jedhu sanaa yeroo waa'ee dubbii fayyinaa haasofnu waa'ee kufaatii ilma namaa kaasnee turre. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti yoo dubbifnu Waaqayyoon nama guddaa tokko keessummaa kan ta'e addunyaa kanatti fidee ture. Innis nama jedhama. Nama immoo Waaqayyoon kan itti uume uumamtoota kaan irraa adda godhee kabajaa kenneefi aangoo kenneefi aangoo biyya lafaa kanarratti uumamtoota hundaa akka bulchuuf akka jiraachisuuf aangoo Waaqayyoon isaaf akka kenne kitaabni qulqulluun ragaa ba'a. Seera uumamaa boqonnaa 26 irratti walabummaan kun isaaf kennamee akka jiru ni dubbata. Akka ergamoota ifa uffatanii Waaqayyo galateeffachuun akka jiraatan ulfina guddaas isaan gonfachiisee Waaqayyoon wanta fooniin isaan barbaachisu hundas guutee fi dhuma irras wanta jannata keessa jiru hundaa akka nyaatan garuu muka gaarii fi yaaraa nama barsiisu qofaa akka hin tuqne ajaja dabarsee fi jira Waaqayyoon. Kanas seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 hanga 17tti ajaja Waaqayyoon kennee waan muraasa ishee waan hunda eeyyamee fi waan muraasa isheen tun garuu ani uumaa kee ta'uu ati immoo uumamaa koo ta'uu ani abbaa kee ta'uu ati immoo ilma koo ta'uu kan agarsiiftu waan taateef seera kan jedhamte Waaqayyoon seera namaa fi Waaqayyo jidduu hariiroo jiru argisiisuudhaaf seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irratti kana dubbate Amaanu'eel. Garuu ilmi namaa waggoota 7 abboommii Waaqayyoo kana eegee gannat keessatti uumamtoota hundarratti aangoo qabaatee uumamtoota hunda gaafa jennu ergamoota Waaqayyootis dabalatee jechuudha. Ergamoota Waaqayyootis dabalatee aangoo kan qabu nama akka ture. Uumamtoota hunda keessas adda isa godhee hafuura jireenyaa itti baafatee nama kan taasise harkaan qaqqabee kan uume Sillaaseen nama akka ta'e kitaabni qulqulluun ragaa nu ba'a. Ajaja kana cabsinaan du'a bara baraa akka du'anis akeekkachiisee ture Waaqayyoon. Ilmaan namaa waan jaalatuuf, ilmaan namaa waan kabajuuf, akka kufuu waan hin barbaanneef, akka baduu waan hin barbaanneef Waaqayyoon dursee Addaamiidhaan muka kana yoo nyaatte du'a bara baraa duuta. Yoo nyaachuu baatte garuu jireenya bara baraatu siif ta'a jedhee akeekkachiisee jira. Garuu Addaamii fi Hewaan ajaja Waaqayyoo dagarchuudhaan gorsa bofaa dhaga'anii muka nyaatan. Bofa kan jedhame seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti bofa isa duriisanii, jawwee isa duriisanii, bineensa isa duriisan jedha. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irratti isin ilma Waaqayyoo yookiin ilma Abrahaamiitii miti abbaan keessan Daabiloos inni durirraa jalqabee lubbuu nama baay'ee ajjeese jechuudhaan akkuma dubbatee bofa kan jedhame Daabiloosidha. Kanaaf ilmaan namaa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 24tti gaafa dubbifnee seera Waaqayyoo cabsanii ilmaan namaa gannat keessaa akka ari'aman duuti bara baraa ilmaan namaati irratti akka dhufee kitaabni ragaa nu ba'a. Waaqayyo uumanis balleessanis itti eekamee jannata keessaa isaan baase. Maaliifuu murtee Waaqayyoo murtee dhugaa waan ta'eef du'a bara baraa duute jedheeniraa du'a bara baraa du'uu qaba namni. Balleessaa Addaam balleesseen garuu Addaamin gammachuu barbaadee gara gaddaatti deebi'e. Ilma Waaqayyootirraa gara ilma Daabiloos ta'utti deebi'e. Kanaafidha kitaabni qulqulluun maal jedha? Balleessaa Addaam balleesseen cubbuun ilmaanii namoota hundarratti aangomee
ilmi namaa hunduu cubbamaa ta'e jechuudhaan qulqulluun Phaawulos Roomee boqonnaa 5:12 irratti dubbata jechuudha. Sababa nama tokkootiin cubbuun gara biyya lafaatti dhufeedha. Sababa Addaamitiin cubbuun ilmaan namaati irratti aangoo argatte. Ilmaan namaa waggoota 5,500dhaaf harka Daabiloos jalatti hafee jechuudha. Akka abbootiin keenya nu barsiisanitti Addaamis gooftaan hundaa olii Waaqayyoonii fi bakka gammachuu jannata dhabuu isaatti gaddee guyyaa guyyaanis laphee gaabbitiin gara Waaqayyootti boo'e. Waaqayyo gara laafinna amalummaa isaa ta'e boo'icha Addaam dhaga'ee isa fayyisuuf kabajaa isaa duratti isa deebisuu barbaade. Garuu Waaqayyo dhugaa waan ta'eef dhugaan akka jallattu hin barbaadu. Kanaaf ajaja cabeef ajajamee dogongora hojjetameef beenyaa kafalee kan nama Waaqayyo walitti araarsu dirqama barbaachise. Ilaalaa yaa maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon abbaa dhugaati. Waaqayyoon abbaan jaalalaati. Murtee ilmaan namarratti murtaa'e murtee sirriidha. Jalqaba itti himeera. Waan itti hime san immoo namni abboommii Waaqayyoo cabsee raawwateera. Murteen kun immoo ilmaan namaatirra ni gaha. Amma immoo Addaam gara gaabbitti deebi'eera. Addaam bichaa miti. Waaqayyoon harka isaatiin kabajee kan uume ilmaan namaa waan ta'eef jaalala guddaa waan isaaf qabuudhaaf ilmaan namaa immoo fayyisuun Waaqayyoo biratti beekamtii jaalala guddaa argate. Garuu ilmaan namaa immoo akkamitti fayyisuu danda'aadha? Waaqayyoon abbaa haqaati. Waaqayyoon abbaa jaalalaati. Jedhe taanan jedheera. Garuu Waaqaa fi Addaam yookiin ilmaan namaa eenyutu walitti araarsuu danda'a? Kuni gaaffiidha kiristaanotaa. Ergamoota yoo jenne ergamoota walitti bu'ee jira. Ergamoota dhaadha. Gaafa namni Waaqayyoodha walitti bu'u ergamoota Waaqayyootiin illee akka walitti bu'u hundi keenya iyyuu beekna. Kanaaf ilmaan namaa akkamitti fayyuu danda'a ree? Kanarraa kan ka'e tokkicha ilma Waaqayyoo cubbuu dhiigni hoolotaa fi ra'ootaa ilmaan namootarraa haquu hin dandeenye dhiiga isaatiin nurraa haquu barbaade. Galanni isaaf haa ta'u. Ilaalaa, hoolonni baay'een aarsaa ta'aniiru. Ra'oonni baay'een aarsaa ta'aniiru. Beelladoonni baay'een aarsaa ta'anii jiru. Garuu ilmaan namaa fayyuu hin dandeenye. Ilmaan namaa fayyisuu hin dandeenye. Maalidhaa? Isaan uumamtoota waan ta'aniif tortoraniituma hafu. Garuu ilmaan namaa fayyisuu kan danda'u du'uu qabaa, nama ta'uu qabaa, du'amuu qabaa, amalummaa qulqullummaa qabaachuu qaba. Kanaa Waaqayyoon mataasaa fi abbaa isaatiin nu araarsuudhaaf dubroo Maariyaam irraa foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhachuudhaan tokkoomee yookiin tawaahidoodhaan kabajamee dhalate. Galanni isaaf haa ta'u. Dubbii dhaloota gooftaa keenyaa keessatti wantoonni qalbii namaa hawwatanii fi xiinxala afuuraa hedduutti nu ceesisan hedduudha. Qixxeewwan kunneen foonii fi lubbuu keenya afuuraan sooru. Sagalee jireenyaa fi bu'uura fayyinaa kan hubachuudhaaf wantoota yeroo gooftaan ulfinnaa fi Waaqni jaalala dhalate raawwatan akka armaan gadiitti ilaaluun barbaachisaadha kiristaanota. Jaalalli Waaqayyoo ilmaan namaatiif qabu. Wanti kun wanta dinqiidha. Abboonni maal jedhu isinitti fakkaate? Addunyaa kana uumuun, addunyaa kana jiraachisuun nama dinquu jedhani. Hojii Waaqayyooti waan ta'een. Uumuun hojii Waaqayyooti. Jiraachisuun hojii Waaqayyooti. Sooruun hojii Waaqayyooti. Garuu alachuun ilmaa. Dhalachuun gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos nama dinqa jedhani. Kuni amala Waaqayyooti miti. Garuu Waaqayyoon abbaan jaalalaa ilmaan namaa waan jaalatuuf, ilmaan namaa waan kabajeef, ijoollee isaa waan taaneef, ijoolleen isaa akka badu waan hin barbaanneef Kiristoos eeyyama abbaatiin, eeyyama isaatiin, eeyyama hafuura qulqulluutiin dubroo Maariyaam irraa dhalate. Maarremee iccitiiwwan gaafa gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos dhalatu naannawa sanatti ta'an tokko tokko isaanii ilaaluun nu barbaachisa.
Kunis hubannoo keenya bal'isuudhaan malee yaada baay'isuudhaaf akka hin taane gamanumaan nu hubachuu qabna. Ka'umsi barnoota keenyas Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 20tti kan jiru ta'a. Seensa gabaabumatti akkas jedha. Bara mooticha Qeesaariyaa Awugusxoos Qeesaar bulchaa Roomaa addunyaa yeroo seenaa turetti uummata Israa'eliin kan bulchaa ture mootichi kun yeroo ta'etti biyyoota hedduu bulchaa akka ture addunyaan akka lakkaawwamtuuf ajaja dabarsee ture. Eenyuun mootichi kun? Mootichi Roomaa kan jedhamu yeroo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhalatutti Roomaan impaayera baay'ee kan qabdu biyyoota baay'ee jalatti kan bulchaa turte waan taateef ajajni namni hunduu akka qomoo isaatitti lakkaawwamuu qaba waan jedhuuf Yoosefii fi giiftiin keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam gara Beetaliheem magaalaa Daawit deeman. Maaliif deemani? Lakkaawwamuudhaaf deemani. Namoonni hedduun lakkaawwamuuf gara Beetaliheem waan deemaniif mana keessa bulan dhabnaan dallaa loonii keessaa boqachuuf dirqamani. Ilaalaa, wanti kun garuu raajiin dubbatameera. Raajiin immoo Faarsaa boqonnaa 131 lakkoofsa 6 irratti akkana jedha. Kunoo Efraataatti dhageenyee bosona keessattis isa arginee gara bultiiwwan isaatti ni seenaa, bakka miila isaa dhaabbatuttis ni saganna raajiin jedhu dubbatamee ture. Egaa raajiin dubbate kun akka fiixa ba'uuf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gadaamessa dubroo Maariyaam keessa yeroo jirutti Yoosef immoo dubroo Maariyaam akka eeguuf mana qulqullummaarraa Yoosefiidhaaf dubroo Maariyaam waan kennamteef Yoosefii fi haati gooftaa dubroo Maariyaam lakkaawwamuudhaaf gara Beetaliheem magaalaa Daawit akka deeman seenaan nu hubachiisa. Namoonni hedduun lakkaawwamuudhaaf iddoo sanii yeroo deemanii mana keessa bulan akka dhaban, dhabnaan immoo mooraa loonii keessatti akka boqotan seenaan ni dubbata. Yeroo sanas uumaan samii fi lafaa gooftaan keenya dallaa loonii keessatti dhalate. Amaanu'eel iddoon itti dhalatu dhabamee fi iddoon addunyaa kana uumee osoo jiruu Beetaliheem kan jedhamtu mooraa loonii keessatti dhalate. Yeroo gooftaan ulfinnaa mootiin samii fi dachee dhalatu ergamoonni gammachuun fayyina kana tiksoota horii eeguuf naannoo Beetaliheem turanitti himanii. Tiksoonni suniinis wanta arganii fi dhagaan namoota naannoo isaanii hundatti himani. Namoonnis hedduu gammachuu ijoollotaa kana arganii namoonni dhagaan ajaa'ibsiifatanii iddoo sanitti yeroon isaan walitti qabaman ergamoonni samiis gooftaa marsanii akkana yoo jedhanii hin dhagaani. Faarsaan yeroo jalqabaatiif ilmaan namaatii fi ergamoota walitti fide gaafa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhalateedha. Maatii Waaqayyoo akkana jedhanii galanni Waaqayyoof samii irratti, nageenyi lafa irratti ilma namaaf fedha gaarii haa ta'u jedhani. Ilaayaa maatii Waaqayyoo ilmaan namaa fayyisuudhaaf qaamota sadan keessaa qaamni tokko ilmi gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos mooraa loonii keessatti yeroo dhalatutti loowwan hafuura isaaniitiin gooftaa keenyaaf oo'a yoo kennan, ergamoonni immoo akka baalaa harca'anii gooftaa yeroo galateeffatan, faarsaa yeroo dhiyeessan ni dhageenya. Mee galmee namootaa kan jedhamu wajjin haa ilaallu. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo addunyaa hundi lakkaawwamuu dhalachuunsaa akka carraa ta'etti osoo hin taane kaayoo fi fedha Waaqayyoon waan raawwatame. Kiristoos cubbuu jalaa nu baasuuf jecha cubbamoota wajjin lakkaawwame jechuudhaan Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 12 irratti dubbateera. Jireenya bara baraa fi mucummaa kennaa Waaqayyoo
cubbuu dhabne gartanii jireenya bara baraa fi mucummaa kennaa Waaqayyoo cubbuun dhabne deebisee nuu kennuuf jecha hangafa hundaa keenya kan ta'e Gooftaan wajjin lakkaawame. Akkasumas maqaa keenya galmee jireenya irratti barreessuuf jecha maqaan uumaa keenyaa nu wajjin barreeffame. Namni Waaqayyootti amanu maqaan isaa kitaaba galmee jireenyatti barreeffama jechuudhaan seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 32 Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 20 Filiphis boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti dubbata. Kanaaf inni qulqulluu waan ta'eef cubbamoonni jireenya qulqullaa'aa akka argataniif nu wajjin galmaa'e. Inni Waaqa jiraataa waan ta'eef jireenya bara baraa nu kennuuf nu wajjin lakkaawame. Lakkoofsi kun lakkoofsa warra Qeesaar Roomaa osoo hin ta'in galmee Waaqayyoo lubbuu isaatti amantu kitaaba jireenya irratti akka galmooftu eeyyameedha. Bakka kanatti Beetaliheem fakkeenya mana kiristaanaa fi samiiti. Iddoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti dhalate. Mana kiristaanaatti irra kiristaanonni walitti qabamanii mooticha qaraanioo kan ta'e Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu jechuudhaan ni galateeffatu. Ergamoonni samiitis hin argamu, qulqulloonnis hin argamu. Iddoo dhiigaa fi foon Gooftaa itti fudhannuudha. Samiin immoo ergamoonni yeroo hundaa qulqulluu qulqulluu jedhanii kan itti galateeffatan. Nusis gaafa fooniin boqanne gara samiitti gaafa deemnetti akka ergamootaatti isa faarfannee akka jiraannuuf, isa wajjin akka jiraannuuf yeroo maraa nyaanni keenya faarsaa isaa galata isaa akka ta'e barumsa keessatti baranneerra. Namni guyyaa 48 cuuphaadhaan sallaalsirraa dhalate immoo kan galmee jireenya irratti Kiristoos wajjin galmaa'utu fakkaata. Gaafa nuti sallaalsirraa dhalannu miseensa kana akka taanuudhaafi maaliidhaaf Beetalihemitti dhalate mootichi qaraanioo ilmi dubroo Maariyaam abbaan keenya uumaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif Beetalihemitti dhalate? Magaalonni hedduun osoo jiranii Kiristoos Beetalihemitti dhalachuunsaa akka carraa ta'e osoo hin taane kaayyoonsaa qulqulluun kan raawwatame. Kunis fakkeenyaa fi raajii raawwachuudhaafi. Fakkeenya mootiin Israa'el fooniin bulchee Daawit Beetalihemitti filatame. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsa 1. Kiristoos bulchaanii samii fi lafaa Gooftaan foonii fi lubbuus Beetalihemitti dhalachuusaa hubachiisa. Raajiinsaa Kiristoos akka Beetalihemitti dhalatu dursee dubbatamee jira. Faarsaa boqonnaa 131 lakkoofsa 6, Milkiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti Beetalihem jechuun mana biddeenaa jechuudha. Biddeena jireenyaa, biddeena bara baraa, biddeena fayyinaa kan ta'e Kiristoos Beetalihemitti kanaaf dhalate. Biddeenni kun akka biddeena warra Israa'elii yeroo Gibxii ba'an gammoojjii keessatti nyaatanii beela'an osoo hin taane jireenya bara baraa akka ta'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 58 irratti ni dubbata. Biddeena bara baraa fi namni biddeena bara baraa kana nyaate hundi jireenya bara baraa akka argatu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Biddeensaa foonsaa fi dhiiga isaa yoo ta'u, leemmatiin biddeenichaa ammoo deessuu isaa haadha isaa qulqulleettii dubroo Maariyaam. Biddeenni akkuma leemmatii keessaa argamu Kiristoos foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhachuudhaan nama ta'eera. Addunyaa mataasaa fi abbaa isaatiin walitti araarsuudhaaf, hafuura qulqulluudhaan walitti araarsuudhaan luba ol'aanaa ta'ee foonicha isheerraa fudhatee foon aarsaa dhiyeesse. Foonichii fi dhiigichi nyaannee akka jireenya bara baraa argannuuf nuuf kenne. Kanaaf Beetalihem maqaa dursitee mana biddeenaa jedhamte iccitiin ittiin waamamaa turte ifatti argatte. Akkuma beekamu ilmi namaa nyaata hin nyaatin jedhame. Nyaachuudhaan du'aa fi daabiloos jalatti gabroome. Kiristoos ammoo nyaata dhugaa ta'ee nyaannee du'a jalaa akka baraaramnuuf Beetalihemitti dhalate.
Kanaaf ilmi namaa muka dhorgame nyaachuun du'aa ture. Foonii fi dhiiga Kiristoos nyaachuu fi dhuguudhaan deebinee fayyina argachuudhaaf Beetlihemitti dhalate. Har'a nyaata kan mana biddeenaa kan taate Beetlihem mana kiristaanaa argamuun nyaannee jireenya bara baraa argachuu akka qabnu kiristaanonni itti yaaduu qabna. Beetlihemitti dhalachuunsaa iccitii guddaa biraas ni qaba. Gooftaan akka tuffatamaatti dhalachuun gara kabajaatti nu deebise. Yaa maatii Waaqayyoo, Kiristoos gaafa dhalatee nu fayyise gaafa jennu adeemsa akkamii keessatti fakkeenya akkamii akka nuuf kaa'e kiristaanonni hundi keenya iyyuu hubachuu qabna. Har'a jireenya biyya lafaa keessatti of tuulummaadhaan yeroo deddeebinu namoonni baay'een keenya hin argamna. Kiristoos garuu mootichi lafaa fi samii moolaaroonii keessatti of gadi qabummaan immoo kabajaa guddaa akka nama argamsiisu. Kanaaf gooftaan keenya mooraalonii keessatti dhalate. Akkasumas biyya lafaatti dhalachuun Kiristoos kabajaa jannataa fi samiitti nu deebise. Kiristoos osoo waaqa ta'ee jiruu mataasaa gadi qabee dhufee hamma du'a foonittis kan ajajameef kanaafidha. Filiphos 2:7-8 irratti dubbata. Ilmi namaa sababa balleessaa Addaamiin jannata dhabee ture. Sababa lammata dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoositiin garuu jireenya bara baraa argateera. Kanaaf Kiristoos Addaam lammaffaa ta'ee Hewaan lammaffaa kan taate giiftiin keenya dubroo Maariyaam irraa dhalachuudhaan ajajamee gannatitti jannatatti akka nu deebisee qulqulluun Phaawulos Roomee 5:18 irratti dubbata. Yaa maatii Waaqayyoo, gaafa ayyaana kan kabajnu waa'ee oolmaa Waaqayyoo yaadachuun, waa'ee oolmaa Waaqayyoo beekuun kiristaanota hundarraayyuu eegama. Waaqeffannaa tiksootaa gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetlihemitti dhalatu tiksoonni maal jedhanii isa jedhume haa ilaallu. Yeroo gooftaan dhalatetti Herodoos hin nageenye ture. Herodoos jechuun mooticha naannoo kutaa biyya Beetlihem sanii bulchuudha. Barreessitoonnii fi Fariisonnis hin simanne. Garuu tiksoonni uummata biratti kabajaa hin qabne garuu gammachuudhaan simatanii isa waaqeffatan. Beelladoonnii fi bineensonni waaqa isaanii marsanii hafuura isaaniin ho'a kennaniifi. Kana hubachuudhaan raajichi Isaayyaas waggoota meeqan dura akkana jedhee dubbate. Sangaan kan bitaansaa harreen dallaa gooftaas baree. Sangaan kan bitaansaa harreen dallaa gooftaas baree. Uummanni koo garuu hin beekne. Israa'el hin hubanne jechuudhaan Isaayyaas 7:3 irratti dubbata. Isaayyaas 1:3 irratti dubbata. Sangaanis harreenis mooraa isaanii beeka. Mooraa isaatitti hin gala. Ijoolleen Israa'el garuu Waaqayyoon hin beekne. Beekanii garuu isa hin simanne. Kunis ilmaan namootaa cubbutti jilbeeffachuudhaan bineensotaa gadi ta'uun gooftaa isaanii waaqeffachuu dadhabuu isaanii argisiisa. Daawit abbaan faarfannaa kana hubachuun akkana jedhe. Namni kabajamaa ta'ee osoo jiruu kanan beeku akka bineensota badanii fakkaatee jedha. Faarsaa 48:12 irratti. Maatii Waaqayyoo, har'a nuti ijoollee Kiristoos warri jennu gaafa ayyaanni ga'e uffata babbareedaa uffannee Kiristoosiin faarfachuudhaaf gaafa dhufnu mee lapheen keenya hammeenya irraa hammam fagaate. Yeroo ammaa keessa jirru kanatti sanuuyyuu mee kiristaanota kamtu sanyummaa irraa sabummaa irraa fagaateera. Kana yoo hin taane ammaa akkuma warra Fariisotaa, akkuma warra Sadiqootaati jechuudha. Seenaan Beetlihemitti raawwatee ilmi namaa hanga bineensota hubannoo dhabus hubachiisa. Har'as namoonni hedduun galmee Qeesaar hir'achuudhaaf yookiin kan addunyaatti galmaa'uudhaaf mooraa Qeesaar keessatti argamuu danda'u. Galmee lubbuu kan ta'e kan Kiristoos raawwatamu irratti hirmaachuudhaaf Beetlihem mana kiristaanaa argamuun garuu
irraa fagaatee jira. Ilaa yaa obboleewwan koo carraa lamatu jira. Carraan inni bitaatii fi inni mirgaa tura. Mirgaan kan jirtu mana kiristaanatiidha. Bitaadhaan kan jirtu kunoo Qeesaariidhaadha. Akkuma gooftaan keenya dubbatee fuuldura keessa waa lamatu jira. Ibiddaa fi bishaan fuuldura keessan ka'een jira. Isa isin barbaachisu harka keessan diriirsaa akkuma jedhame ilmoon namaa har'a kallattii barbaaddeen harka ishee diriirsuun harka ishee jira aangoon. Badiinsis harka ishee jira, jireenyis harkuma ishee jira. Tiksoonni suni battalumatti waan arganii fi dhagaan addunyaatti himanii jiru. Kanaadha kiristaana jechuun sagalee Waaqayyoo lallabuun, sagalee Waaqayyoo barsiisuun saalan osoo umriidhaan osoo addan bahin hundaafiyyuu hojii kennamedha. Ijoolleen kun dhagaanii jiru. Kan dhagaan immoo addunyaan akka hubattu taasisanii jiru. Nutis waa'ee iccitii fayyinaa addunyaatti himuun dirqama hafuura hunda keenyati. Tiksoonni sun yeroodhaaf eegdota horii yoo ta'an iccitiinsaa garuu tiksoota lubbuu kan ta'an fakkeenya lubootaa fi lallabdootati. Har'a ilaalaa lallabdoonni baay'een maal akka lallabaa isaan jiran, luboonni baay'een maal akka isaan akka lallabaa jiran ilaa kiristaanota. Waa'ee Kiristoos lallabaa jiru immoo waa'ee sabummaatti lallabaa jiru, waa'ee gosummaan lallabaa jiru, waa'ee jibbiinsaan lallabaa jiru, waa'ee maalitti lallabaa jiru. Isa kanadha kaa. Adda baafannee isa kamtu barsiisaa dhugaati, isa kamtu immoo barsiisaa sobaati jennee adda baafachuu kan qabu nurraa eegama kiristaanotaa. Tiksoonni suni hangafni isaanii waan dhalatee jiruuf gammachuun isa marsanii. Kiristoos tiksee dhugaa kan foonii fi lubbuuti. Faarsaa 22 lakkoofsa 1 Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti. Luboonni fi lallabdoonni wangeelaas tiksee kiristaanotaati. Akka kitaabni qulqulluun jedhutti garuu akka siireelaa ta'ammaa. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 15 irratti kana dubbata. Lallabdoonnis luboonnis kiristaanota kan eeganidha. Har'a kiristaanota addaan fo'anii ati Amaaraa, ati Oromoo, ati Guraagii, ati Walaayittaa, ati Ebeluu jechuudhaan qarshii walitti funaannachuudhaaf warroonni luboota osoo hin ta'in luboota fakkaatan, lallabdoota osoo hin ta'in lallabdoota fagaatanii warroonni dhufan. Keessoon isaanii hammeenyaan jibbiinsan kan guutame har'a jiru. Kiristaanota obbaraaruu yoo barbaanne warroota akkanarraa haa fagaannu. Kiristoosiin bultoo haa godhannu. Nuti mana qulqullummaa Kiristoos. Nuti mana qulqullummaa akka taane immoo qulqulluun Phaawulos isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektanii nuun jedha. Kanaaf har'as hojiin tiksoota waa'ee dhaloota Kiristoos addunyaatti himuu yoo ta'u, gaheen amantootaa immoo tiksicha dhugaa simachuudhaaf gara Beetaliheem yookiin mana kiristaanatti argamuu qabna jechuudha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irratti sagalee kana nuuf dubbata jechuudha. Itti aansinee immoo faaruu ergamootaa haa ilaallu. Faaruun ergamoonni yeroo hundaayyuu nyaata isaanii kan ta'e, dhugaatii isaanii kan ta'e, bareedina isaanii kan ta'e, gammachuu isaanii kan ta'e faaruu Waaqayyooti, galata Waaqayyooti. Yeroo gooftaan keenya dhalate ergamoonni tiksoota wajjin walitti makamanii faarfatan. Ilaa gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalateedha. Ilmaan namaatii fi ergamoonni hariiroon isaanii adda citee ture yeroon walitti araaraman jechuudha. Yaa obboleewwan koo ergamoonni tiksee ilmaan namootaati. Akka kitaabni qulqulluun jedhutti Waaqayyo irraa ergamoonni kan ergaman akkuma faarsaa Daawit boqonnaa 34 lakkoofsa 7 irratti namoota Waaqayyo sodaatan naannawa isaanii ergamoonni Waaqayyoo hin buufatu ni oolchus akkuma jedhu gaheen ergamootaa inni guddaan ilmaan namaa eegudha. Gooftaan keenyas wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti kana ragaa nu beera. Tiksoonni bakka san turanis tiksoota kiristaanota hunda kan ta'an fakkeenya lubootati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 15 Kiristoos tiksee dhugaa lubbuu fi fooniti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 Beetaliheem fakkeenya mana kiristaanati. Tiksoonni kunneen sadan bara baraan mana kiristaanaa
addan ba'ani. Laala kuniin tiksoonni eenyu faadha? Beetaliheem kan jenne Kiristoos mana kiristaanaa fi nuti kiristaanonni yeroo bara baraaf addan baanu kiristaanota. Kanaadha manni kiristaanaa takka mana kiristaanaa jedhamuudhaaf ulaagaaleen isheen guuttachuu qabdu keessaa inni jalqabaan Waaqayyoodha. Waaqayyoo waaqeffatamu jiraachuu qaba achi keessatti Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko kan jennu. Lammaffaa ergamoota samiiti qulqulloota olmatti qabatee qulqulloonni jiraachuu qabu. Sadaffaan immoo nu kiristaanota. Arfaffaan immoo warra nu biraa boqotanidha jechuudha. Warroota gannat keessa jiran hafuuraan irrallee nu wajjin jiru. Gamtaadha jechuudha. Ergamoonnis Waaqayyo waaqessu. Nus Waaqayyo waaqessina. Dubroo Maariyaam illee Waaqayyo waaqessiti. Hundi keenya iyyuu miseensa tokko waan taaneef ergamoota wanti jaalannuuf wanti kabajnuuf. Kanaaf nus hundi keenya kiristaanonni mana kiristaanatti argamnee mooticha Kiristoos mooticha qaraanioo kan ta'e Kiristoosin waaqeffanne jechuudha. Egaa Addaam kufee seenaan jireenya ilma namaa keessatti ergamoonni akkanatti yeroo jalqabaatiif ergamoonni fi ilmi namaa walitti makamanii kan faarfatan gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti dhalateedha. Kunis fayyina gara ilmaan namootatti dhiyaachuusaa fi Waaqayyo namatti araaramuu jalqabuusaa hubachiisa. Ergamoonni samii gooftaan kabajaa fuula isaa golga ibiddaa torbanii golgeetu Beetalihemitti dhalachuusaa arganii isa waaqeffachuudhaaf dhufan. Akkasumas immoo samiin kun ilmaan namootatiin gammachuudhaan kan guutamte namni waan isaanii gammachuudhaan tiksoonni suniin ilmi namaa fayyuutti immoo ergamoonni Waaqayyoo waan gammadaniif iddoo sanitti dhufanii gooftaa galateeffatani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo sanitti dhalate. Kanaaf ergamoonnis galanni Waaqayyoof samii irratti ilmaan namootaaf nageenyi lafa irratti jechuudhaan iccitii guddaa kan ta'e lallabani. Kunis dhalachuu Kiristoosin dachee fi samii irra jiran araaramuudhaaf guyyaan dhiyaachuusaa argisiisa. Kiristoos dhalatee aarsaa nuuf ta'uu isaatiin warri lafaa fi samii irra jiran akkasumas amantootaa fi al-amantoota yookiin azaabota warroonni hin amanne walitti araarse jechuudhaan Efesoon 2:16 qulqulluun Phaawulos dubbata. Qulqullichi Phaawulos kana hubachiise. Kana booda qulqulloota wajjin abbaa biyyaa fi maatii Waaqayyooti malee keessummoota miti jechuudhaan Efesoon 2:19 irratti. Kanaaf har'a nuti qulqulloota Waaqayyoo wajjin hariiroo qabna. Har'a kana Kiristoos amane fooniin ijoollee Abrahaam kan ta'an ijoolleen Israa'elis ta'ee uummanni addunyaa kamiyyuu wal qixa fayyeera. Har'aa cubbuu Addaamiidhaaf namni itti gaafatamu hin jiru. Hunduu ijoollee Abrahaamii fi Israa'el hafuura yookaan lubbuuti. Nuti fayyineerra. Wangeela Maatiyoos 3:9 irratti. Maal jechuudha? Addunyaa kanaaf al tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalateera. Al tokko dhalate. Al lama al sadii miti kan dhalate gooftaan. Dhalachuu isaatiin guyyaan fayyinaa dhiyaachuun isaa jalqabameera jechuudha. Beektota fixee addunyaa irra jiranis ta'ee warra qaroomina duubatti hafuun eega addunyaa ta'an yoo ta'e kan isatti amanuun cuubame hundi wal qixaadha jechuudha. Ammas beekaas haa ta'u, hayyuus haa ta'u, phaaphaasiis haa ta'u, daaqoniis haa ta'u, maalis haa ta'u hundumtuu Yesuus Kiristoosiin tokkodha. Guddaan hin jiru, xiqqaan hin jiru. Manni kiristaanaa hundaayyuu wal qixa maal gootii keessummeessiti jechuudha. Yaa dhaloota gooftaa keenyaa ergamoonni, tiksoonni, uummanni dhogeeyyiin yookiin uummanni baafagoo fi uummanni naannoo Beetaliheem bakka sanitti walitti qabamuun isaanii xiinxala afuuraa guddaa qaba. Kunis manni kiristaanaa kaakuu haarawaa akka kaakuu moofaa bakkaa fi hortee muraasatti kan hin murtoofne ta'uu ishee hubachiisadha. Manni kiristaanaa amaloota isheen qabdu amaloota arfan manni kiristaanaa takkittii dheena Kiristoos tokkicha waaqessina waan ta'eef manni
Manni kiristaanaa qulqulleettidha jenna. Dhiiga Kiristoositiin qulqulloofte waan ta'eef. Manni kiristaanaa kan hundaati jenna. Kiristoos addunyaa fayyisuudhaaf dhufe waan ta'eef. Manni kiristaanaa duuka bu'eettidha jenna. Waan duuka bu'oonni nu barsiisan har'as barsiisaa jirra waan ta'eef. Kaakuu haarawaa keessa uummanni duraan alamtootiin azaabota turan amananii miseensa mana kiristaanaa ta'anii jiru. Gama biraatiin ergamoonni samiis Beetaliheem fakkeenya mana kiristaanaa taate keessatti argamanii jiru. Kunis manni kiristaanaa kan warra lafarra jiranii qofa osoo hin taane warra samii irra jiranis akka taate argisiisa. Manni kiristaanaa hundeen ishee lafarra kan jiru yoo ta'u, fiixeen ishee samii irra kan jiru kan ta'u argisiisa. Kanaafidha gamtaadha nuti. Gamtaa kana keessaa ba'uu hin qabnu. Gamtaa ergamootaa, gamtaa qulqullootaa, gamtaa kiristaanotaa keessaa ba'uu hin qabnu. Gooftaan ergamoota samiif ilmaan namoota qomoo adda addaarraa dhufaniin Beetalihemitti waaqeffamuusaa iccitii duraan xiinxalle hubachiisu. Kunis Waaqayyo mana kiristaanaa tokko kan taate bara baraan warra lafaa fi warra samii jiran ergamoonnis qulqulloonnis hundumtuuyyuu asitti akka argaman argisiisuudhaaf. Kiristaanota har'a gaafa mana kiristaanaa deemnu akkamitti deemaa jirra laata? Lakkii ani ebaluunii akkas waan ta'eef qomoosa waan ta'eef jennaa laata? Hafuurri kun gaafa nu keessa jiraate hafuura daabiloos akka nu keessa jiraatu hubachuu qabna kiristaanota. Egaa akka inni biraa immoo waaqeffannaa ogeeyyii yookiin beektota baha fagoo akka kitaabni jedhutti warri baha fagoo kan jedhu kitaabni hin ibsa. Yeroo gooftaan keenya dhalate namoonni qaaman itti dhiyaatanii turan dallaaloonii keessatti Kiristoos waaqeffataniiru. Akkasumas namoonni baha fagoo fageenyi lafaa osoo isaan hin daangessin Beetalihemitti argamuudhaan Kiristoos waaqeffataniiru. Harkaa fuudhaa yookiin kennaa gosa sadii warqee, ixaana, libaanota yookiin isaa warqii kan jedhamu warqii dhiyeessanii jiru, ixaana dhiyeessanii jiru, karbee dhiyeessanii jiru jechuudha. Egaa akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhalatutti maaliidhaaf wantoota kanneen fidanii yoo jenne hundi isaatiyyuu hiikaa mataasaa qaba. Boonni mana kiristaanaa akka hiikanii nu barsiisanitti akka darbaan qulqulluu mana kiristaanaa keenya nu hubachiisutti kennaa kana namni sadi ta'an tokko tokko isaaf kennan. Namoonni sadi ta'an kennaa kana nama sadi ta'anii tokko tokko isaaf kennan. Namoonni sadan kunneen fakkeenya ijoollee Noohii sadan akka ta'an abboonni barsiisu. Seem, Yeemii fi Yaafetidha. Sanyiin namaa hundi isaatiyyuu ilmaan namaa bishaaniin erga badeen boodatti sanyii Noohii irraa akka baay'ate seenanii hin dubbata. Yookaan ammoo fakkeenya uummata addunyaa maraati. Ijoolleen Noohii sadan bishaan badiinsaa jalaa bahanii wal horanii addunyaa kan guutanidha. Uummanni isaaniin alas ta'es dachee kanarratti hin jiru ture. Kanaaf namoonni sadan sunneen uummata addunyaa maraa bakka bu'uudhaan Kiristoos waaqeffatanii jechuudha. Kunis akka dursinee ibsinetti kaakuu haaraa keessa uummannii fi qomoowwan hundi Kiristoositti amanuunsaa akka hubachiisu ilaalle turre. Waaqayyo gooftaan iccitii kana dursee Miilkiyaas irra buluudhaan akkana jedhe. Ba'a biiftuutii jalqabee hanga dhihaatti maqaan koo uummatoota biratti guddaa ta'a. Bakka hundumatti maqaa koofis libaanota yookiin ixaana ni aarsu jechuudhaan Miilkiyaas 1:11 irratti ibsee jira. Kun hunduu kan raawwatame fedha gooftaa fi jaalalaatiin jechuudha. Kaakuu haaraa keessa uummata qomoo tokko ta'ee fi afaan tokko qofa dubbatutu isa waaqeffata osoo hin ta'in uummanni hunduu ulaagaan osoo hin daanga'in isa akka waaqeffachuu qaban argisiisuudhaaf. Raajichi Daani'elis kan ilaalchisee akkana jedhee qomoowwanii fi uummatonni afaan adda addaa dubbatan akka bitamaniifis bulchiinsi fi mootummaan kennameefii jechuudhaan Daani'el 7:14 irratti iccitiin kun dubbatameera. Iccitii fayyinaan kun guyyaa guyyaadhaan Pheenxaqosxee guyyaa 50ffaa namoonni afaanota garaagaraa 70 ol ta'an dubbatan biyya addunyaa biyya adda addaatii dhufuun isaanii
Kiristoositti amanuun cuubamanii dhugoomee jira. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti argachuu hin dandeenya. Walumaa galatti keessatti wanti hubachuu qabnu namni Kiristoosiin amanu qomoodhaan osoo hin taane amanee ilma Kiristoos ta'uu, ilma Sillaasee ta'uudhaan madaalama malee ati saba kanaa, ati gurraacha, ati diimaadha, ati gaambellaadha jechuudha ni miti jechuudha. Raajichi Daani'elis kanaaf kennameef jechuunsaa duraan Kiristoos kan hin turre isaaf kennamuunsaa miti. Hiikkaan isaa Kiristoos foon nama uffatee tokkoomee nama dhugaa fi Waaqa dhugaa ta'uun gooftaa bara baraa ta'uusaa hubachiisa. Foonicha uffatee aangoonsaa osoo hin daangessin Kiristoos uummattoota hunda biratti waaqeffatama jechuusaati. Kanaaf kaakuu haarawaa keessatti wantoonni mul'atan kun hundi isaaniitu iyyuu ifatti yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatanitti fakkeenyota raawwataman jechuudha. Kan fudhatan hundaaf garuu warra maqaa isaa amanan isaaniifis ijoollee Waaqayyoo akka ta'anii fi aangoo kenneefii jira jedha. Laalaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti. Kan fudhatan hundaaf garuu warra maqaa isaa amanan isaaniif ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aangoo kenneefii jedha. Qulqullichi Phexros sagalee Waaqayyoo jiraataa fi bara baraan jiraatuun sanyiidhaan hin banneerra malee lammaffaa kan dhalatan sanyii baduurraa miti jedha. Laalaa isa jalqabaa irratti sababa cubbuu Addaamiitiif bannee jirra. Amma garuu Kiristoos irraa lammata waan dhalanneef baduudhaaf miti jedha, jiraachuudhaaf malee. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irratti. Amma nuti sanyii baduu miti jechuudha. Kunis hundi keenya cuuphaadhaan haadha tokkoo fi abbaa tokkorraa bishaanii fi hafuurarraa dhalachuudhaan tokko ta'uu keenya argisiisa. Kanaaf gurraacha Ameerikaas ta'ee namoota adii, nama Gibxii, Hindii haa ta'u cuubamee Sillaasee ilmummaa Sillaasee fudhate taanan miseensa tokko jechuudha. Itti aansuudhaan kennaa ogeeyyii uummata ba'a fagoomee haa ilaallu. Ogeeyyiin ba'a fagootii dhufan daa'immicha Beetalihemitti jaalala keenyaan dirqamee dhalateef wantoota 3 qabatanii harka fuudhuu isaanii yookiin kennaa dhiyeessuu isaanii jalqaba laallee turre. Namoonni 3 maaliif kennaa adda addaan akka harka isaa fuudhan ibsare? Kennaawwan 3 kunneenis hiikaa hafuuraa xiinxala bal'aa mataa isaanii ta'e qabaatus muraasa isaa bichaa har'aaf wajjin haa ilaallu. Iccitiiwwan xiinxala hafuurawaa kennaawwan kunneenis akka armaan gaditti haa ilaallu. Kennaan inni jalqabaa ogeeyyiiwwan sunneen isaaf dhiyeessan warqee ture. Innis fakkeenya mootummaa isaati. Moototaaf warqeetu kennamaa ture. Akkasuma Kiristoos mootii samii fi lafaa waan ta'eef mootummaan isaa yeroodhaan kan hin murtoofne, kan hin daangeffamne waan ta'eef warqee kennaniif. Kanaaf ogeeyyiin kunneen iccitii kana hubachiisuuf jecha warqee harkaa gooftaadhaaf kennani. Abbaan keenya Yaaqoob Daawit raajiin arguun Kiristoos mootii ta'uusaa akkas jedhee dubbateera. Uleen mootummaa Yihuudaatti jigiin bittootaas miila isaa jidduutti hin dhabamu. Bulchaa kan ta'e hanga dhufaatii arjumummaa uummataaf isaaf ni ta'a jechuudhaan seera uumamaa boqonnaa 49 irratti dubbateera. Akkuma raajoonni dubbatan warqeen mootummaa isaa qulqullina waaqummaa isaa kan argisiisu akka ta'e abboonni hin dubbatu. Gooftaan kan dhalate yeroo mootummaan Israa'el harka hortee Yihuudatti bahee gita bittoota Roomaa jala galee ture. Kunis Yihuudoonni fakkeenya malee mooticha dhugaa yeroodhaaf malee kan bara baraa akka hin taane hubachiisa. Akkasumas Yihuudaan mootii Israa'elii fooniin malee kan Israa'elii lubbuudhaan akka hin taane hubachiisuudhaaf yeroo mooticha dhugaan qomoo Yihuudaa yookiin Daawit jalaa dhalate. Mootummaan Yihuudaa bakka hin qabu ture. Ilaala yaa kiristaanota, waa'ee seenaa ijoollee Yaaqoobii gaafa ilaallu ijoollee Yaaqoob qomoowwan 12 qabu turan. Qomoowwan 12 kunniin garuu fedhii dhuunfaa isaaniitirraa lafa abbaa isaanii adda qoodachuudhaaf jecha iddoo 2tti qoodamanii turan. Iddoo 2tti qoodaman jechuun maal jechuudha? Qomoon 10 bakka tokko, qomoon 2 immoo bakka tokko ta'e.
obboleewwanumti deemanii too diinni kaan gaafa kaan rukutu kuni ni gammadaa ture. Lachuu isaaniiyyuu garuu boodarra garuu kolonii jala galanii jechuudha. Kanaaf waa'ee Kiristoos gaafa Kiristoos dhalatu yaadni isaanii burjaaja'ee jechuudha. Kolonii jala waan turaniif seenaa abboonni isaanii maal akka dubbatan, raajonni maal akka dubbatan hin dagatanii jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosiif warqeen dhiyaateera. Mootummaa isaatiif kan argisiisu jechuudha. Kennaan inni lammaffaan kennaa Libaanotiiti yookiin ixaanati. Ixaanni lubbummaa isaaf kennameefi. Ixaanni aarsuun hojii lubootati. Ifamaa ixaanni lubbummaa isaaf kennameefi. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos luba ta'uusaa, hangafa luboota ta'uusaa argisiisudha. Akkuma mana qulqullummaa keessatti yeroo baay'ee aarsaa kan dhiyeessu luboota waan ta'aniif jechuudha. Aarsuun hojii lubootati. Kiristoos luba bara baraa akka Malkazaadeqitti muudametti luboonni aarsaa ta'ee aarsaa biroo fuuldura Waaqayyootti dhiyeessaa turan. Kiristoos luboota hangafa lubootaa jedhameera. Hangafa lubootaa ta'uudhaan aarsaa dhiyeesse. Aarsaan dhiyaate eenyudha? Isuma. Aarsaa fudhataas ta'e aarsaa dhiyeessan isaa, aarsaan isaadha. Aarsaa fudhataanis isaadha. Kiristoos abbaa keenya, uumaa keenya. Kiristoos luba bara baraati. Hangafa lubootaati. Kiristoos hangafa lubaati. Sababni isaa luboonni hangafootaa waggaatti yeroo tokko mana qulqullummaa seenanii uummataaf aarsaa dhiyeessuu kadhachuu turan. Kiristoos aarsaa foon bineensotaa osoo hin ta'in foon isaa kutee dhiiga isaa dhangalaasee mana qulqullummaa adda kan ta'e foon isaa irratti fuuldura isaatti abbaa hafuura qulqulluu fuulduratti aarsaa dhiyeesse jechuudha. Sanaan booda maal godharee ofitti nu araarse. Aarsaan takka dhiyaate kunis addunyaa hanga bara baraatti araarsaa akka jiraatu ni amanna. Har'a Kiristoos aarsaa ta'e kadhannaa biraa inni addunyaaf dhiyeessu gonkumaa hin jiru. Al tokkichi qaraanii irratti aarsaan inni dhiyeesse bara baraaf jiraatadha. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 25 irratti. Kennaan inni sadaffaan karbeedha. Kunis du'uu isaaf kennameefi. Qumbiin yookiin karbeen hadhaawaadha. Kiristoos jireenya keenya cubbuun hadhaa'ee mi'eessuuf jecha du'a hadhaawaa dhandhamatee waa'ee keenyaaf jechas qumbii yookiin dhangangaawaa kan ta'e fannoo irratti dhandhame. Yohaannis abbaa wangeelaa iccitii kana akka jechuudhaan barreesseera. Dhangangaawaa ispoonjiitti guutanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif itti akka kennan wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 29 irratti dubbata. Ilaa yaa kiristaanota, marti isaatiyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala inni nuu qabuudhaaf wantoonni kun isaatiyyuu raawwate. Walumaa galatti gaafa waa'ee dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haasofnu waa'ee fayyina keenya taasa'aa jirra. Balballi fayyinaa kan itti jalqabee dhaloota Kiristoositiin. Keessattuyyuu dhaloonni Kiristoos osoo jiraachuu baate fayyinna ilmaan namaatiif seensi hin jiru ture. Ilmi namaa kan fayyee guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti dhalate jechuu keenyaa miti. Guyyaan Kiristoos itti dhalate guyyaa fayyinni abdiin itti ifa bahedha. Garuu guyyaan ilmaan namaa itti baraaraman guyyaa mootichi Qaraaniyoo ilmi dubroo Maariyaam Qaraaniyoo irratti fannifamee dhiiga isaa dhangalaasee du'a moo'ee gara Si'oolitti deemee ilmaan namaa gara gannatiitti deebisedha. Kanaaf dhalate, nama ta'e, biyya lafaa kanarra waggaa 33 fi ji'a 3 deddeebi'e gooftaan keenya Kiristoos. Kanaafidha mootichi gaafa dhalatu manni amantaa Ortodoksii uttaallee osoo hin taane kadhannaadhaan soomaan kabajuu qabna jechuudhaan gannaa kana akka soomnuuf abboonni maal godhanii murteessanii jechuudha. Namoonni baay'een har'a ayyaana kana kabajuudhaan nu wajjin hiriiruu danda'u ta'a. Namoonni gariin immoo ayyaana kana soomnee hanguma ayyaanni kun hiikamutti machiidhaaf sagaagaluuf of qopheessina ta'a. Kiristaanota akkasii miti.
Har'a gaafa guyyaa dhaloota gooftaa meeqa keenyatu mana keenya ciisa laata? Meeqa keenyatu abboota wajjin faarfachaa bula laata? Meeqa keenyatu immoo mana araqee, mana daankiraa, mana sirbaa bula laata? Kana of gaafachuu qabna jechuudha. Of sobuu hin qabnu jechuudha. Kiristoos mootichi dhalateera. Mootichi dhalateera. Yaadannoo isaati malee al tokko dhalate Kiristoos. Al lama dhalate jechuu keenyaa miti. Waggaa waggaadhaan dhalate jechuu keenyaa miti. Al tokko dhalateera. Bilisa nu baaseera. Ilmi dubroo Maariyaam. Galanni Abbaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Waatii Waaqayyoo handaawutii illee isiniifan ergaa. Handaawutii ijoollee baadiyyaa keessa jiraniif sanuu ergaatoo akka dubbisan taasisaa. Abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, Waaqayyo abbaan keenya wajjin haa ta'u. Biyya keenya Itoophiyaadhaaf, kiristaanotaaf nageenya haa laatu. Ayyaana gaarii.